السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في daawwattoota hordoftoota YouTube channel Haliima Orootoo. Egaa hordoftoota kiyyaa hundi keessanuu xiqqaa guddaa osoo hin jenne alaaf biyya keessaa nageenyi rahmaani gadhuman qabne isin bira haa jiraatu. Warroonni YouTube channel kiyya gammaan hordoftanii like, share, subscribe gootan galatoomaa galanni keessan dachaa haa ta'u. Rabbiin harka fayyaa isin haa kennu. Ka like gootan illee ka share gootan illee ka subscribe gootan illee maaliif haamilee namaa taatanii nama jajjabeessuun keessan hunda keessanuu ka isin beekullee isin hin beeknellee miidiyaan kun wal nama barsiisaa jechuudha. Galatooma hunda keessanuu osoo nama hin tuffatin warra nama kabajjan Rabbi isin haa kabaju jechuudha. Namni wal kabaju wal jajjabeessaa wal biraan taruu jechuudha. Egaa viidiyoon kee kanarra qabadhee dhufee waa'ee Aashittii fi Hamza maashaallah tabarakallah baga nagaan dhuftanii weelkaam Aashittii fi Hamza hedduu walirraa bareeddanii maashaallah. Uummata Oromoo uummata Harargee naaf galatoomaa gammachuu isin na jajjabeessitan baay'ee gammadee jira. Galanni keessan guddaa kana bichatti hin dhaabatu ol ka'ee galata keessan ibsuu barbaada jedhanii live irratti haasa'anii maashaallah ani galatarraa hafi namni nama ofii hin jaalanne hin jiru, namni nama bultii ijaarate ittiin gammanne hin jiru. Wal waanyullee faayidaa hin qabu. Namni maaliif yoo nama gammade rabbiin nama ganaa bultii ijaaratu sanillee rabbiin bultii isaa akka dafee ijaaratuuf haala isaa mijeessaa gammachuu isaa taasisaa jechuudha. Maaliif dubartillee guutee dhiirrillee guutee walumaaf gammaduutu bareeda. Rabbiin isin haa gammachiisu. Ni kabajamaa baay'ee hedduu walirraa bareeddanii namni kamuu bultii halaalaa ijaarate gammachuun yoo akkanatti wajjin bohaaree dhufee nama bohaarse baay'ee namatti tola. Warri bultiin ijaarate rabbi bultii isinitti haa ijaaru. Warri abbaa manaa argatin rabbiin abbaa manaa gaarii isin haa badhaasu. Baay'ee walirraa toltanii maashaallah tabarakallah horaa bulaa jabaadhaa ammallee gammachuun keessan itti haa zallaqu isiniin jenna. Akkuma gaafa qubee keessanillee gaafa sargii keessanillee gammachuu keessan isiniif ibsinu ammallee wajjin jireenya keessan gammachuu ibsachuu keessan gammachuun keessan gammachuu kenna kamiyyuu ka ganaa bultii ijaaratuuf yaadullee ka bultii ijaarratee keessa jirullee ka bultiin isaa gammachuu hin qabnellee rabbi gammachuu isinitti haa banu. Jaalala keessan jaalala akkuma ustaazi ibsaan jedhan jaalalli haaromsuu barbaachistiidhaan ka jaalala bifa haarawaan ka dura moofellee haaromsaa jaalalli hanga dullummaa arrii filatanitti hin mooftu jechuudha. Nama dhugaa wal jaalatetti nama waliif yaadetti hanga arrii filatanitti illee ni moofti jechuudha. Jaalalli nama walii yaadu irratti jechuudha. Bakka tokkotti yeroo ammaa kana jaalalli salphumatti ilaalama. Jaalala jechuun nama jaalatee beekuuf jaalala jechuun ka onnee irraa wal jaalatan jechuudha. Tokko jaalatee tokko jibbullee jaalala hin taatu. Lachuu wal jaalachuu qaba, walii yaaduu qaba. Waan walirratti gammachuu hin qabne waan walirraa hin feene san namni tokko ana badiin ana bira jira isa bira jira ka dhiirallee ta'e ka shamarraallee ta'e yani hundi kennayyuu of sirreessinee jaalala keenya haaromsinee gammachuun wajjin jiraachuu qabna. Jiruun addunyaa tunuu gabaabduudha. Ka hagamiitii jechuudha. Maaliif haga jiru addunyaa kanarra jiru wal cinquuf wal jibbuu osoo hin taane wal gammachuu wal dabarsuu barbaachisaa. Maaliif jiru addunyaa tana gabaabduudha. Namni osoo yaadanne wal biraa deema. Haga bultii addunyaa kanarra jiran gaafiin guyyaa qiyaamaa waan nurraa nafneef tabirallee jaalatan sanuma wanni haarofti hin jiru. Dubartillee ka biraa jaalattu innis sanuma akka dhiirsa keetii san jechuudha. Wanni haaraan inni qabu tokkollee hin jiru. Ilmi namaa tokkuma yoo yaadan wal taree malee yoo bifaan wal taree malee ilmi namaa ka rabbiin uume hundi wal qixxeedha. Ka jallate rabbi haa qajeelchu. Ka wallaale rabbiin beekumsa isaaf haa banu. Abbaa manaa fi haadha manaa ka waliin jira rabbi jidduu isaanii mi'aa haa kennu. Munaafiqa jidduu namaa seenee dhiirsa fi niitii addaan baasu ka dhalallee ta'e ka dhiirallee ta'e rabbi isinirraa qabu yaa obboleeyyan kiyya.
hunda keenyarra rabbi haa qabu munaafiin bakkuma mara jira yani ka bultii namaa diigu ka bultii namaatti gammachuu hin qabne ka garas baxaabbatu gara baxaabbatu deemu baay'ee jira rabbiin munaafiq akkasiis isinirraa haa qabu hizbii jechuudha hizbii akkasiis rabbi isinirraa haa qabu rabbiin abbaa manaa gaarii isiniif haa kennu kana maasaddullee hizbii dhiisii nama si fakkaatu ka bultiin qabne bultii hojii ijaaradhu ka dhiirallee ta'e ka shamarrallee ta'e bakkee amma wal ta'anii wal asxatanii wal waanyan osoo hin taane gizee wal qabatanii wal jabeessanii haadha manaa godhatanii kan qabne godhatee ta'in heerumtee ka fuudhee gammachuun wajjin jiraatan akka addunyaa kanarra jiranii gammachuuf ibsatanii yoo san namni illee namaa gammada rabbillee namaa gammada akkas isiniin jedha egaa hordoftoota kiyya waa'ee gammachuu Aashittii fi Hamzaa irraa waa'ee kana dubbadhe wala rabbiin hiree gaarii isiniif haa banu warra hin qabne rabbiin hiree gaarii isiniif haa banu jiroota keessan haa bareechuu jireenya keessan haa gammachiisu keessumaayyuu shamarran biyya Arabaati nuyi biyya namaatti gubatu kana jechuudha rabbiin nurraa haa qabu waan hin taane jechuudha rakkinnatu biyyaa nu baasee biyya namaa nu teessa malee jaalanneeti miti jaalala wallaalleeti miti abbaa manaa jibbineeti miti jireenya keenya jibbineeti miti ilmoo keenya jibbineeti miti yaa warra rakkatee manaa ba'e qofa jedha ka osoo abbaa manaa isa jaalatu osoo abbaa manaa isa kabaju abbaa manaa ofiisan dhiisee ka biraa heerumu ka dhiirallee yoo ta'e niitiin isaa osoo isa jaalatu osoo isa kabaju osoo jiraatta biraata barbaadu akkuma san shamarrillee osoo abbaan manaa isii jaalatu osoo abbaan manaa isii eegu abbaan manaa isii kabaju ka biraa barbaadu rabbi keessan sodaadha abbaa manaa keessan san waan bakka badiin jiru wal sirreeffadhaa walitti deebi'aa gammachuu wajjin jiraadha akkuma san dhiirsillee ka osoo niitiin tante si hojii dhamaatu osoo niitiin tante jireenya keessa hojii tattaafattu tata biraa sunillee tam akka isiisan yoomaa garaagarummaa takka hin qabdu rabbiin isiisan si haa qajeelchu isima san mi'aa siifaa dabal jidduu keessan mi'a jaalala kaleessaa san ta'irraa awwala kaatan san yaadadha warri yeroo wajjin bubbultanii ilmaan hortanii yookaan xiqqoo wajjin tutturtanii eegasii ta biraa barbaaddan yaa waylakum min Allah bultiin tama ganamaa sayyimee yaadadha yeroo awwalaa san jaalalama waliin nama fideemi isima san yaadadhame yeroo ta biraa qalbiin isin feetu ka shamarrallee ta'e ka dubartillee ta'e ani maraafuu qixxee dubbadha dubartii wal qabee dhiira qaqqabuun barbaadu dhiirris obboleessa kiyyaa shamarrillee obboleettiitii jechuudha isa ganamaa san yaadadhame isa jalqaba ol kaatan san mee seenaa kaleessan of duuba deebi'aa yaadadha yeroo waan hin taane wal yaaddan yeroo wal miidhuuf yaaddan wal battansuuf yaaddan an tokkoffaa akka mataa kiyyaatitti namni bultii godhate tokko ilmaan yoo qabaate bultii isaa diiguun ana baay'ee natti ulfaata maaliif yeroo hedduu ni agarra nu lamaan osoo hin taane ka rakkatu ilmoo teenya jechuudha ilmaan teenyatu rakkata yookaan nama biraatu ergata yookaan nama biraatu beelessa daarsa wanni akka haadhaan jiru baddullee taatu gaariillee taatu wanni akka haadha ofii hin jiru jechuudha ilmaan ofii osoo waan feetellee taate haadha ofii biratti yoo guddatte abbaa ofii biratti yoo guddatte tolti ilmoon haadhaaf abbaan sababa isaa wal dhabuun gargar ba'anii ilmoon jidduutti rakkatte baay'ee jira hisaaban qabu ka dararamte jechuudha sababa haadhaaf abbaa ilmoon darartii argiti jechuudha. wal yaadaa turre waliif dhimmamaa turre walitti wanneechaa turre. Wallahi namoota san galateeffadha. Namoonni namoota gaggaafan wal baranneeti nu jalaa hin hafittu jira. Onni nu faana cinqamaa jirtan namoota herreega hin qabne jira. Baajawee ol kaanii galatoomaa namaan jaan wallahi ol ka'ii galatoomaa isinii jaa dhugaa dubbachuu hedduu takka galatoomaa ilmi namaa keessattuu hawaasa keessa ilmi namaa keessattuu hawaasni keenya hawaasni Harargee waan irra dhibbaa fi jecha qaqqabne onnee tiyyarra hawaasa Harargee wallahi onnee tiyyarra ol ka'ee galatoomaa isinii jaa ammallee maaliifi ani hawaasa niin qaba gaafa waas dhufan barata ani amma saba niin qaba yani ani ummata niin qaba gaafuma waas dhufan agarta baay'ee ummanni Harargee irra deebi'ee hedduu galatooma. Ilmi namaa onnee irraa gaafa akkas namaa gammadu sila osoon keessan ta'uu baadhellee isinii gala waan jiru waan nama dhufuu jira. Hedduu takka galatooma. Baay'ee ummata Harargee ummata jaalalaa gaafa jaalu. An afaan kiyyaan haa jedhu malee baranaan argee fi kiyyaa.
afaan kiyyaa dhuseetuma uummata keenya uummata argee uummata jaalalaa haajuu malee wanni kun lakkaa dhugumaan jira waan jiru waan irra dhiyaate baramu hedduu takka galatoma ulfaadhaadha. Itti aansuun hawaasni warra soddaa hedduu takka galatoma ulfaadhaadha. Galanni keessan haganan qabu isin baan warra soddaati warra intala bareedduu kana sarpiraayis na godhe hedduu takka galatoma ulfaadha. Abbaan kheyriinaa yaade abbaan hamtuu yaade hundi keessan galatoma ulfaadha. Isaanitti aansuudhaan hawaasni Oromoo walii galatti isin ija xiyya tana bitaa fi mirgaa hundi keessanuu galatoomaadha. Bakka maaltu asirraa nama mul'ata beektaa? Ati nama asiin maluu miti. Ati nama jabaachuu qabu. Ati nama akkanaati ji'ee uummata Oromoo kanaatu bakka wayiis haa. Gaafa uummanni Oromoo kabajaan bakka wayiis haa'ee laqa jettee kabaja san jalaa beektee bu'u osoo hin taane bakka uummanni si haayee taa'uu danda'u qabu. Anamma barana miliqee garuma sholloshelloo kana Osmaan deemu. Amma baay'ee Osmaan deemu. Aboo ati nama guddaadha. Ana afaan Ingilizii takka waan nama guddaadha waan akkanaa kana keessa hin jaame achumaan na gidduu godha ati nama guddaadha waan akkanaa kana keessa. Gitti waan keessaa baate yoo akkuma ani itti qoosee taphadhee daddabe. Achi gara ati nama guddaadha ati nama okay gara guddisan hawaasni ni guddadha jee guddadha egaa ammanta nama guddaadha. Kana Mr. Hamzaadha abbaa jaalalaati. Shuhada. Aha say. Okay say let's see. Ati yoo Osmaanii hawaasa kana nagaadha. Ani kana jedhaa bara. Tasaa. Wallahi. Bareedu. Nama kana gena kikkaasu. Akka harki dari haasoo walitti laala harkasi. Ijara keessa hawaasni walitti. Ijoollee dubartoonni teessan. Kana haasoftiin. Kana haasoftiin. Masha Allah. Gammachuu teessanii bakka gammaddanii namoonni fageenya irratti nu gaafa nuti osoo wal bira gahin wal yaadaa turre waliif dhimmamaa turre walitti wanni jechaa turre. Wallahi namoota san galateeffadha. Wallahi namoonni namoota gaafa nu wal baranneeti nu jalaa hin hafittu jira. Onni nu faana cinqamaa jirtan namoota herreega hin qabne jira. Baajawee ol kaanii galatoomaa namaan jaan wallahi ol ka'ee galatoomaa isin jaa dhugaa dubbachuu hedduu takka galatoomaa ilmi namaa. Keessattuu hawaasa keessa. Ilmi namaa keessattuu hawaasni keenya hawaasni Harargee waan irra diddibaa fi